Akkam jirtan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kanneen guutuu addunyaa irratti argamtan nageenyi keenya kan jaalalaa fi kabajaa gaaraaf laggeen qaxxaamuree isin haa qaqqabu. Hojeen irraa oduu guyyaa irraaf jenne isinitti himna. Oduu keenya irraa waliin aan Imaamuddin Ibraahimii haga xumura sagantaa keenyaatti nurraan fagaatinaan afeerraa keenyam. Hidaafi reebichi hidhattoota mootummaa biltsiginnaatiin naannoo Oromiyaa godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti qeerrolee fi miseensota paartiilee morkattootaa irratti gaggeeffamu akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan godina Baalee Bahaa magaalaa Dinshoo keessatti qeerroleen Oromoo humna addaa poolisii Oromiyaatiin yakka tokkoon maletti hidhaatti guuramaa jiraachuun dhagahame. Qeerroleen kunneen sababa tokkoon maletti shanee deeggarte jechuun humnoota mootummaatiin reebichi hamaan isaan irratti erga gaggeeffame booda mana hidhaatti darbatamuun erga mana hidhaatti geeffamanis dararaa fi doorsiifni garaagaraa qaamolee kanneeniin irratti gaggeeffamaa jiraachuu odeeffannoon ni addeessa. Haaluma kanaan godina Baalee iddoolee garaagaraatti hidhaa fi reebichi kan itti fufe yoo ta'u aanaalee akka Sawweenaa Dalloo Mannaa keessattis hidhaa fi reebichi qeerrolee irratti gaggeeffamu kan hammaate ta'uu dubbatan. Walumaa galatti humna addaa Oromiyaa bulchiinsi Dr. Abiy nutti bobbaase kanaan gidirfamaa jiraachuu jiraattonni aanichaa komatan. Paartiin TPLF fallaa heera mootummaa fi qindoomina waan deemee miseensummaa irraa haqamee walitti qabaan qindoomina humnoota federaalistii beekse. Qindoominni humnoota federaalistii Itoophiyaa federaalizimii sabdaneessaa lafa qabsiisuu hundaa'uun qindoominni humnoota federaalistii Itoophiyaa TPLF shira duraan banee oofaa waan jiruuf federaalistii keessaa haqamuuf sababatee jira. Walitti qabaan qindoominichaa obbo Darajjee Baqqalaa ibsaa har'a miseensota isaanii walitti miidiyaa laataniin paartiin heera biyyattii hin kabajneef farra biyyattiiti jedhan. Kana malees TPLF waraana banee biyya jeequuf karoora qabaachuusaa himaniin adeemsa akkasii farra lammii Itoophiyaati jedhan. Jaarmiyaaleen siyaasaa lama ittiin bulmaata ala ba'uun nu rakkisanii jiru jee qindoomichi har'a yaa'ii walgahii afuraffaa Finfinneetti gaggeessan walitti qabaan qindoominichaa obbo Tolosaa Tasfaayee adda bilisummaa uummata Tigraay miseensota adda qoqqooduun biyya jeequuf dhiibbaa uumaa ture jedhan. Addichi walgahii fi yaa'ii qindoominichaa Maqalee qofaatti akka gaggeeffamu barbaada, walgahii irraas argamu hin jiru jedhan. Durataan qindoominichaa obbo Darajjee Baqqalaa amma adda bilisummaan uummata Tigraay fi gamtaan dimokiraasummaa Itoophiyaa seera ala socho'aa waan turaniif ittifamanii jiru jedhan. Qindoominichi paartii 24 kan haammate yommuu ta'u yaa'icha irratti 22 qofatu argame jedhaman. Paartiin biroo 5 qindoominichaatti dabalamanii. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaafii manni marii naannoo Tigraay filannoo marsaa jaffaa gaggeessuuf dhiyeessee kan hin fudhanne ta'uu beeksise. Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaafii manni marii naannoo Tigraay filannoo gaggeessuuf boordichi akka raawwachiisuuf dhiyeessee ilaalchisee ibsa laateeti jira. Manni marii naannoo Tigraay filannoo marsaa jaffaa gaggeessuuf murtoo dabarseen akkaataa heera mootummaa federaalaa boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa murticha fudhachuun filannoo akka raawwachiisuuf filannicha gaggeessuuf humna namaa fi loojiistikii barbaachisu akka qopheessuu fi murtoo isaa mana marichaaf akka beeksisu gaafateeti jira. Sadarkaa federaalaattis ta'ee naannootti aangoon filannoo raawwachiisuu kan laatame boordii filannoo biyyaalessaa qofaaf ta'u heera mootummaa federaalaa keewwata 202 fi muraatakkaa jalatti tumameeti jira. Boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo raawwachiisuuf qophii barbaachisu taasisaa osoo jiru sababa weerara vaayirasii koronaan qophii taasisaa ture gufachuu beeksiseeti ture. Boordichi haala weerara vaayirasichaa gamaggamuun qaama dhimmi ilaalu waliin erga irratti mari'atee booda filannoon biyyaalessaa jaffaan gabatee yeroo kaa'ameen raawwachiisuun akka hin danda'amne murteerra ga'eera. Murtoo kanaas mana marii bakka bu'oota uummataaf dhiyeesseeti ture.
manni marichaas gaaffii dhiyaatee fudhachuun hiikaan heeraa akka itti laatamu murteessuun kan yaadatamudha. Bu'uuruma kanaan manni marii federeeshinii murtoo waxabajjii 3 bara 2012 dabarseen sababa weerara vaayirasii koronaan filannoon gaggeessuun waan hin danda'amneef manneen marii federaalaa fi naannolee hojii isaanii akka itti fufan murteesseeti jira. Haaluma kanaan filannoon biyyaalessaa jaffaan sababa weerarichaan dheeratee haalli jiru qoratame filannoo gaggeessuun akka danda'amu hanga mirkanaa'utti boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa naannoo biyyattii kamittuu filannoon akka hin gaggeeffamne eereeti ture. Manni marii naannoo Tigraay naannichatti filannoo marsaa jaffaa gaggeessuuf murteen dabarsee fi boordichi murticha fudhachuun raawwachiisuu qaba jechuun gaaffii dhiyeesse bu'uura seeraa kan hin qabne ta'uu boordiin filannichaa ibseeti ture. Boordichi sababa olitti tarreeffamaniin manni marii naannoo Tigraay murtoo filannoo ilaalchisee dabarsee boordiin filannoo biyyaalessaa akka beekuu fi akka raawwachiisuuf gaaffii dhiyeesse kan hin fudhanne ta'uu beeksiseeti jira. Dhiheessii humna namaa fi loojistikii fi meeshaalee dhiyeessuufis bu'uura seeraa kan hin jirre ta'uu ifoomsuu isaa ragaan boordicharraa arganne ni mul'isa. Magaalaa Finfinneetti warshaan daabboo Shaggar sa'aatii tokko keessatti daabboo 80,000 oomisha jedhamee ijaarsifamaa ture eebbifame. Sirna eebba isaa irratti muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed fi itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Takkalee Uumaan argamaniiti jiru. Warshaan daabboo fi daakuu Shaggar dhaabbata Horizon Plantation fi Medirak Itoophiyaa Teknooloojii Guruupiin kan ijaarame yoo ta'u har'a bakka muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed fi itti aanaan kantiibaa magaalaa Finfinnee Injiinar Takkalaa Uumaa fi qondaaltonni mootummaa biroon argamanitti eebbifameera. Muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed sirnicha irratti haasaa taasisaniin sammuu xiyyeeffateen dameewwan hojii hundatti bobba'uun barbaachisaadha jedhan. Magaalaa Finfinnee hawwatuu fi miidhagduu akka taatus ni hojjannaa jedhan. Itti dabaluudhaanis Itoophiyaan karoora qabattee mara ni milkeessitis jedhaniiti jiru. Warshaan daabboo fi daakuu kun hanqina dhiyeessii daabboo magaalaa Finfinnee furuuf sa'aatiidhaan daabboo 80,000 oomishuu danda'as jedhame. Gatii madaalawaan kan dhiyaatu ta'uunis ibsameeti jira. Oomisha hanga gabaadhaan uummata biraa qaqqabuttis lammiilee hedduudhaaf carraa hojii kan uumu ta'uunis eerameeti jira. Warshaan kun kutaa bulchiinsaa Qaaqii Qaallittiitti lafa kaaree meetira 40 takka irratti ijaaramuunis beekame. Piroojeektichaan lammiileen 450f carraan hojii kan uumame ta'uunis ibsameeti jira. Atoobisoonni Ambassaa magaalaa Finfinnee keessatti kanaan dura tajaajila laachaa turanii fi amma dhaabbatanii jiran 400 ol raabsummaadhaaf ni oolus jedhameeti jira. Guyyaa har'aa hiriirri mormii guddaan dhalattoota saba Walaayitaa ta'aniin naannoo Kibbaa keessatti gaggeeffamaa ooleeti jira. Dhalattoonni saba Walaayitaa gaaffii naannoo mataa isaanii ta'uun mirga ofiin of bulchuu yeroo dheeraadhaaf mootummaa biyya bulchaa ture gaafachaa kan turan yoo ta'u, mootummaan gaaffii keenya lafa irraa harkisaa jira jechuun yeroo dhukkubni koronaa biyya keenya dabalatee addunyaa guutuu weeraraa jiru kanatti sodaan dhukkubichaa mirga keenya falmachuurraa of duubatti nun deebisu jechuun hiriira mormii namoota baay'ee hirmaachise waamuun gaaffii isaanii karaa nagayaatiin dhiyeeffatanii oolan. Sagaleen isaanii akka dhagayamus gaafataniiti jiru. Mootummaan biyyattii yookaan bulchiinsi Dr. Abiy Ahmed gaaffii keenya moggaatti dhiisuun hawaasa naannichaa kan dallansiisee fi yoo mootummaan gaaffii uummanni naannoo mataa ofii ta'uuf qaban karaa seera qabeessa ta'een nuuf deebisuu baate mormiin amma dho'e kun haga gaaffiin keenya nuuf deebi'e referendamiin nuuf sararamee naannoo taanutti kan itti fufu ta'uu hirmaattonni hiriirticha irratti dhaadannoolee isaaniitiin dhageessifachaa oolaniiti jiru. Waggoottan 28 darbaniif naannoleen biyyattii keessatti argaman 9 yoo ta'u, gaaffii uummanni Sidaamaa naannoo mataa ofii ta'uuf gaafatee deebii argachuun yeroo ammaa kanatti naannoon Sidaamaa dabalatee naannoleen Itoophiyaa keessatti argaman 10 ta'uunis beekameeti jira. Gaaffiin uummanni Walaayitaa naannoo ta'uuf qabu mootummaa federaalaatiin yoo kan deebi'u ta'e naannoleen biyyattii keessatti argaman 10 akka ta'uuf jiraas jedhame.
Egaan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo kanneen guutuu addunyaatti argamtan OJN irraa oduu fi odeeffannoon guyyaa har'aaf jennee kan haga ammaatti nu faana turtan kana fakkaata. Odeeffannoo isinitti himuun kan isin waliin ture an Imaamuddin Ibraahimii. Odeeffannoo biraatiin yeroo biraa haga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadha.